Fiqeen jedhama. Asuma Oromoo kondominiyeemii yaa'in dhufe. Waaqayyo ana baay'ee na gargaare. Wanti Waaqayyo na godhe mucaa kana garaatti baadhee nagaadhumaanii garaatti baachaa ture ji'a 9 fixee mucaa kee teessumni ishee sirrii miti bishaan keessa jirtu sirrii dhumeera kiiloon mucaa kee xiqqoodhaan ani kanas sitti mee akka dhibbattuuf osoo hin taane akka qopheessituuf asitti mee naan jedhe bakka kana dhaga'ee baay'ee dhibbadhee baay'een boo'ee jechuudha dura xaxaa hadhooftu baafadhee ture ammas garaan koo lammata baqaqaa waaqayyo baay'een waaqayyootti boo'ee jechuudha kanaaf osuma akkasitti jiru isa dhukkubee ture jechuudha isa dhukkubee raajii isaaf inni baay'ee isa dhukkubee fi mana yaalayyuu qorichi hin dadhabee garacha isaa dhukkubee kana duras raajiin si kadhatanii fayyitee raajiitti bilbiliin jedhee ani ofii beecha jechuudha. Gaafa facaasaa immoo itti himne garuu bishaan irratti naa kadhadha jedhanii bishaan irratti naa kadhataniiru raajiin isumaan fayyadaman ture. Gaafa raajiin dhufan jechuudha waaqayyoon naa kadhatan baay'ee naa kadhatan jechuudha. Billaan tokko akka sirra hin geenye teessuma isaaniitti himne ani fayyuma naa kadhatan jechuudha. Teessuma mucaa kee jijjiireera bakka baay'eedhuma naa kadhatan billaan sirra hin gahin jedhanii akka waaqayyootti naa laatanii bishaan irratti kadhatanii naa kennanii bishaan san si'a 3 dhugee jechuudha. Yeroo isaan naa kadhatan sanii qaamni koo hundumtuu dhugaa waaqayyo waaqa jiraatati bakka baay'ee bishaan wayii harka koo ergasiillee bakka baay'ee naa adoolee jechuudha. Kadhatanii ba'anii jechuudha. Isaanumaa garuu waraansa guddaa jechuudha. Baay'ee waaqayyo baay'ee waraansa guddaa natti dhagahame baay'ee na waraanii tokkicha na waraanii baay'ee na waraanii yeroo duba san teessumni mucaa koo sirratti natti fakkaata gaafa kamisaa san gaafa deemu hundumti isaa noormaaliidha naan jedha mucaan kee mucaa kee teessumni ishee sirrateera bishaan jedhamu sirruma noormaaluma gaafa Yesuus itti dhufe kottoonaan jedhanii waaqayyo akkasitti na gargaaree kaasuu na guddisee fuula keessan dura na dhaabe. Gargaarsa waaqayyo na ajaa'iba. Baay'ee sodaadhaan ture gaafa haadha taatu baay'ee sodaadhaan ijoollee kee fecha. Baay'ee sodaadhaan ture dhugaa baay'ee sodaadha waan bakka baay'ee sodaadha waan lama ta'uu natti fakkaata. Maaliif namni yeroo ani karaarra deemullee waaqayyo nagaas hayyuuna jedhu yoon nama hin beekne haadholii gurguddaa waaqayyo nagaas hayyuuna maaluma namni baay'een immoo na dhibbata ani maatii koo duraayyuu na dhokadhe jechuudha maaliif ofii dhibbatanii dhiyaanatti naqu kanaafuu ani waanuma lama ta'ee ijoollee bakka waanuma godhu nama ijoollee koo gaafa laalu dhokadheen bu'aa jechuudha kanaaf waaqayyo baay'ee na gargaare baay'ee gara koo ta'e diina koo harka duwwaa tambisee har'a kaasuu guddisee fuula keessan dura na dhaabe. Kunuuni dhala fayyaa qabu waaqayyo na baachisee nagaa guutuudha. Kunoo waaqayyo fuula keessan dura na dhaabe. Ammallee waaqayyo na galateeffadha. Tole nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Maqaan koo Tashaalee Dhaabaan jedhama. Miseensuma waldaa burqaa jireenya addunyaa bakki jireenya Oromoo asuma Oromiyaa kondominiyeemiidha jechuudha. Egaa waan baay'ee isaa isheen dubbatteetti waaqayyo onuun baay'ee bifa addaan mana keenya gargaara. Yeroo baay'ee lola cimaa qabna garuu waan tokkollee hanga ammaa irratti nuti irra hin geenye nurra. Waaqayyo yeroo hundumaa dhiiga isaatiin nu golge. Kanaaf waaqayyo isaan haa galateeffadha. Egaa akkuma isheen jette yeroo dubartoonni garaatti baatanii lola cimaa qabu garuu nuun waaqayyo nu gargaaree yeroo garaatti baatu baay'ee nagaa turte ji'a 9 fittee olmost da'umsa ishee 7 yeroo hafu addana laphee kana jalatti rakkatee olmost afura baafannaa dadhabdee baay'ee dhiphatti turte akkuma masheen kaastee anaanis immoo garaachina dhukkubee 7 guutuu hojiin deemnee mana ciisan ture
Gaaf tokko obboleettii qotaabotee wajjiniin mana yaalaa oolanii waliin deemanii achi turanii ani kana beekuu kana itti himaniiru. Mucaan kee teessumni ishee sirrii miti kiiloo ishee baay'ee xiqqoodha. Dhangala'aa mucaan kee sochoosuus already dhumeera waanta ta'eef of eeggannoo cimaa godheedha. Waan isheen dagatte tokko illee keessa baasanii maal naan jedhanitti otuun beekamiin lukti mucaa alatti ba'uu danda'a. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhii. Gaafa dhuftu anaanna dhufee jira fuulli isheen itti jijjiirame tarii isuma isheen garaatti baattu tu'atilis baqa amala jijjiiraa laata jedheetan hin gaafanne maal hin jenne ofisna dhufee jira waan ta'eef nan callise. Nan callisee xiqqoo turtee gara galgalaa keessa akkana naan jedhanii mucaan teessumni ishee sirrii miti otoo ati deemtu luktillee ba'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godhii naan jedhanii. Kuni yaada seexanaati kun soba hin jedhee yeroo lafa kooti baasu. Waaqayyo karoora akkasii nuun qabu hanga ammaattis nu yellaasisne boonus nu yellaasisu kun yaada diinaati soba hin jedhee. Garuu keessi koo nama waan ta'eef baay'ee na dhiphate isheetti garuu hin dubbadhu keessi koo garuu baay'ee na midhan. Maali yaa Waaqayyo jedha Waaqayyo hin kadhanna waliinis hin kadhanna dhuunfaa kootti yeroo kadhadhu Waaqayyotti nan dhiyeessa baay'ee dhiphadhe. Anaanis immoo torbaan tokko guutuu garaachi durayyuu na dhukkuba ture. Amalan duraan beekuurraa natti jijjiirame. Asumaa lubbuun kun itti guurame morma kanatti asumatti afuruumti kun ba'uu ga'a. Halkan ciisuu hin danda'u waan inni yaadde garaa koo keessan taa'u baay'ee dhiphadhe. Bilbila raajii akkas wanti tokko lola hamaatu dura jira. Anis mina dhukkubee mana jira. Ishee sirras lola cimaatu jira. Obboleessa koo sirnaa wajjin gargara dhufanii Waaqayyoon baay'ee nuu kadhatanii yeroo kadhatan sanatti dhugaa dubbachuuf taanaan anis guyyaa sanarraa qabee wanti na dhukkuu tootaalii na keessaa dhaabbate jechuudha. Waan inni yaaddes garaa koo keessa kaa'uu jalqabe. Hirriban duraan qabuun dadhabee sana sirriba kun narrafe immediately akka raajiin kadhatanii bahanii immoo isheen as qara laphee ishee jala already asirra taa'ee jira hafuura baafachuu rakkatteetti. Akka kadhatamee bahee akkuma nama miixuu qabu wayii akka eeyyisuusu tokko godhee bakka garaa koo keessa na galagalee bakka natti salphatee nani. Bakka Waaqayyo akka hojii hojjete yeroo sana tootaalii na qaban keessi godhamanii jechuudha. Torbaan lammaffaa isaatti gaafa inni sun ishee qabee gaafa deemnu konfiraansiin keenya guyyaa dhumaa sana waaree dura as tureetan waaree booda isheen manatti dadhabdee waan hafteef waaree booda natti bilbilaa turan biirootiin hojii hojjechaa ture allee kanatti bilbilanii yeroon asii bahee dhaqu mucaan ollaa tokko turte raayidii qabanii uffata uffatanii bilookii irraa gadi bu'anii na eegani. Asii isa qabe manatti nan fiigee gaafa naqusuma kanaan already waan hundumtuu qopheessanii waan ta'eef fudhadhee deeme waan sirriibu achitti illee mana yaalaatti illee Waaqayyo nama addaanuu qopheesse Waaqayyo waan hundumaa nu mijeesse guyyaa sanbataa girriin hin jiru namni hin jiru narsittiin achi teessu immoo bakka achitti nu tajaajiltu nama addaati bakka haadha malee namni akkas namaaf hin ta'u dhugaa Waaqayyo waaqarraa ishee eebbisu bifa addaatiin daqiiqaatti ni ilaalti. Waaqayyo akkuma kakate billaan sinirra hin ga'u akkuma jedhe harki nama tokkollee otoo itti hin bu'iin noormaaliyeessi. Yesus gooftaadha. Waaqayyo bifa addaatiin nu gargaaree jiru. Isa kanaan jedhee waan biraa Waaqayyo waan nuuf godhee kan bubbuleetu jira. Wanta sana ijuma isaa hanga ta'e qabee dhufa jedheetan waan wani sirriima tokko qabee dhufa jedheetan bubbulchee olmos bubbuleera raajiitu nuuf kadhatu turan. Otuma nuuf kadhatanii manatu mana dhalaa jedhan. Gaafa sana ani waa'ee manaa humna koo beeka waa'ee manaa yaaduus hin danda'u. Garuu Waaqayyo immoo haala keenya ilaalee humna keenya ilaalee osoo hin ta'in ofitti amanee waan gochuu qabu Waaqayyo ijoollee isaaf hin godhe. Kana baradhe gaafa ergaan kun dhufu maallaqa inni qabu xiqqoodha. Maallaqa sana qabadheetan akka carraa ta'ee obboleessa koo wajjin buraayyuurraa lafti caraqaa wayii tokko namatti binnee maallaquma xiqqootti binnee ture. Sanaa booda gaafa ergaan kun dhufu erga Waaqayyo ergaa kana fi anaaf karoora qaba Waaqayyo. Kanaaf waa gochuu qaban jedhee bakka ana keessa bude ani waa'ee kanaa waa'ee mana ijaaruu maal jedhamu takkaalee yaadame fuula Waaqayyo tan sitti garuu gara fuuldura mana gaarii tokko qabaachuu qaba kan jedhu garuu amantii nan qaban ture. So ergasii wanti kun na keessa bude zeen obboleessa kootti gaafa himu immediately wanta sana hin gurgurree isa gurgurree dhadhachaa arganne
walitti finneen maallaqa harka korraa jiruuti yeroo sana hanga ta'e gaarii ture asuma naannoo forii naannoo Hayireeli Isteetiiti almost naannoo miliyoona tokkoon kan ta'u kaaree 440 bitee jechuudha. Kanaaf Waaqayyo galata qabu. Ergasiiti dhugaan isinitti hima Waaqayyo akkamitti akka mijeessu waan hunda isaa yoo kana dura namoonni kana dura waldaa kana keessa turtan yeroo dhugaa bayan bitaniitu Waaqayyo anaan na gargaareera. Maaliif yeroon NGO nama keessa hojjedhu kana yeroon galu karaa raajii addaa immoo ani yeroo sana maastarsii koo barumsa xumuruufan baay'ee dhiphina guddaarra ture isa sanaaf an qophaa'an ture. Waaqayyo balbala NGO sitti banuun argaa naan jedhan gaarii. Ameen jedhee fudhadhee garuu waa'ee NGO guyyaa tokko yaadeen beeku. Maaliif maastarsii sana xumuruufan isaaf an dhiphachaa ture. Immediately maastarsii koo xumuree akkam waraqaa koo geessifadhee immediately balbala NGO kana Waaqayyo natti banee sana nan seene. Egaa Waaqayyo wal qabsiisee dhimma kana isinii kaasu fedheen humna koo duraatiin waa'ee lafaa waa'ee manaa hin yaadu isiniin jechuu fedhee ture. Akka lafa kana biteeti immediately maal ta'e Waaqayyo kallattii garaa garaatiin balbala natti banee Waaqayyo ittuma na eebbisee otuma jedhu sadarkaa inni har'a irra jiru yoo isinitti hime mana giraawundi pilaastuudha already chaakiinsaa xumuramee finishingii keessaa qofatu hafa. Isa kanaafis immoo Waaqayyo baajeta qaba. Waaqayyo akka kanaas na gargaaree balbala natti banee na eebbiseera waan ta'eef isa kanaaf illee Waaqayyoon naa galateeffadha. Maaliif beektu? Nu yeroo baay'ee Waaqayyo Qiroosii maal jedhe? Yaa Qiroos isa ol ka'ee gannan deebisa. Dankaraa fuula kee duraa na nurreessa eebba iddoo dhokataa harka kee keessan buusaa. Kana jechuun maal jechuudha? Dankaraan inni ol ka'e haala nuti keessa jiru. Kana jechuun maal jechuudha? Nuyi yeroo baay'ee humna Waaqayyootti hin amannu. Waaqayyo waa gochuu danda'a jennee hin amannu. Nabe obboleessi qofa isaan torbaan sadan kanatti fakkaata waa'ee amantii tajaajiltoota barsiisuu bakka kanatti otoo Waaqayyo girgiddaa kana keessaa bishaan baasa jennee amma dhuguma amantanii tajaajiltoota sin amantu'e nabe jecha guddaadha baay'isoo. Nutu amantiin keenya guutuu miti malee Waaqayyo gaafa waa tokko nutti dubbatu Waaqayyo kanan sii godha gaafa nuun jedhu haala keenya ilaalee kiisii keenya ilaalee beekumsa keenya ilaalee yookaas immoo humna keenya ilaalee miti. Waaqayyo Waaqa waan ta'eef ofitti amanee dubbata Waaqayyo. Isa dubbateef immoo anaaf ati Waaqayyo cimsinee qabannaan immoo Waaqayyo ijoollee isaaf hin godha. Kanaaf anaan Waaqayyo na gargaaree kallattii hundumaan ani dhugaa isinitti himuuf yoo ta'e fuula Waaqayyootti isinitti hima nama baay'eetti gaaffii ta'uu danda'a. Akkamitti mana giraawundi pilaastuu ijaaree yookaan waa keessa jiraachuu danda'a kan jedhe gaaffii sammuu isaa tumuun jiraachuu fuula Waaqa jiraataa kan isinitti himu. Gargaarsa Waaqayyoon ala ani gargaarsa haadhaas gargaarsa obboleessaas gargaarsa obboleettis nama tokko hin qabu. Kaleessuma dhufaatii korraadhaa onaarraa gaafa ka'ee dhufu harka nama tokko Waaqayyo na shaakalsiifne nama. Guyyaa tokko Waaqayyo harka nama na shaakalsiifne. Icciitii koo ani Waaqayyo qofaadha. Ati Waaqayyo haala hundumaarraa ija kee kaasi Waaqayyo irra godhadhu Waaqayyo garuu isa dubbateef amanamaadha. Kanaaf Waaqayyo ani kana kan isinii kaase as keessatti guutummaan koo mul'atu tokkollee jiru. Dandeettii koo kan mul'atu tokkollee jiru. Dandeettii Kiristoos garuu ibsuu kan isin fuulduratti dubbachaa jiru. Kanaaf Waaqayyo isa dubbate raawwata. Kanaaf warri Waaqayyo waadaa isinii galee kakuu bara dheeraa baattanii yoom ijatti naaf jijjiirama. Waaqayyo kana naan jedheera sana naan jedheera Waaqayyo isa dubbatee hin jijjiiru jettanii abdii kutatan yoo jiraatan Waaqayyo guyyaa eega malee isa dubbatu ijatti jijjiiruuf yoomuu dubbatti hin jedhu. Haala keenya irratti isin hundaa'u. Kanaaf ani obboleessa koraa jedhamu rakkootiin garuu garaa obbolummaa garaa jaalalaa guutuun isaa qaba. Ergaa afaansaa keessaa bahu Waaqayyo isa keessa kaa'ee inni ittiin Waaqayyo afaan isa godhatee dubbatu dhibban amanan. Ergaan koo qashiriidha dhabdeen yeroo baay'ee ergaan koo qashiriidha dhuguma qashiriidha. Ani namni waan biraa jechuu danda'a.
waa'ee namaa beeku waa'ee dhuunfaa irratti garuu gara qabxii shanjaa ta'uu danda'a. Waaqayyo dubbatee kan ijaaf ijatti naayee argeera waan ta'eef ani immoo mucaa isaati dhugaa baatuu isaati. Kanaaf obboleessa kootiin Waaqayyo harka keessan irraa isa shaakallatu hin ta'in garaa keenya irraa harka keenyatti qabnee sirriitti eebbisuutu nurra jiraata. Maaliif Waaqayyo isa afaan godhatee ittiin inni nu tajaajilaa jira. Waaqayyo isaaf immoo mana isaaf bara isaaf jireenya isaa akka isa tajaajiluuf immoo garaa keenyarraa isa eebbisna obboleessa kootiin. Waaqayyo si haa eebbisu, ayyaana isaa si haa baay'isu, hamma dhumaatti jabeessee si haa dhaabu. Waaqayyo sinillee si haa eebbisu, yeroo keenyaatti gooftaan nuuf haa eebbisu.